Jawaar Mohammad Afrikaa kibbaa maaliif hafee kan jedhu gaafileen adda addaa ka'aa jirti. Akkasuma immoo keessaayyuu Ustaz Ibsaa Hasan wal qabate Afrikaa kibbaa dhufee jira. Gammaatti immoo marsaalee hawaasummaa irratti suuraa malee viidiyooleen geggeeffaman argine kan jedhu koomentiileen adda addaa dhufaa jira. Kanumarra dhaabbachuun nutis waan kiyyeeffanne qabna. Yoo yaashama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda olaanoo miidiyaa kun sagantaa tamsaasa kallattii qophii addaa irratti xiyyeeffachuudhaan kan isin biraan geenyudha. Anis immoo qopheessaa sagantichaa falmataa rooroti akkuma jalqaba irratti isin eeruuf yaaletti dhuguma dubbachuuf Jawaar Mohammad Afrikaa kibbaa maaliif hafee kan jedhus ajandaa ta'ee jira. Isa qofaa miti keessaayyuu waa'ee Ustaz Ibsaa Hasan wal qabatee koomentiin hedduun barraa turanii koomentiin hedduun argaan ture. Ustaz keenya jabeessaa kan jedhan hedduun isaanii bilbilaan kallattii adda addaatiin namoota adda addaa namoota naannaa kana jiran irratti yeroo ayyaanni kennamu argaa turre. Kana jechaan yaada isaanii qabanidha, jaalala isaanii qabanidha. Waan hundaa'u sagantaa keenyatti kallattiidhaan isin deebisa. Odeessiruu kan falmataa rooroti. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، متفق عليه. حديث أبا هريرة أوديس كيسة رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكنا جدا. مي واي أستاذ إبسا رتي يارو تددا كالتلي أدداتين كنا ما جران رابدتين دبّتشون بربادنا. أستاذ إبسا ني درجيس لفارو فاجرو دندت داوا كنا مدان نما كابو كيسا استوكورا كيسا يو أفريقيا كيبا يرو جل كباتيف دفاني جراني أفريقيا كيبا كان دفان مو دايلة غرغودا وجين غمانتي دبو إساني سياچسا توري كيسا يو سغنتان إساني غيارا سغنتان guyyaa kaleessa February 10 irraa jalqabe feestivaalii guddaan geggeeffamaa ture jechaadha. Feestivaalin kun immoo kan geggeeffamaa ture magaalaa Johannesburgitti. Kaayoon feestivaalii kanaa keessaayyuu waggaa sadaffaa dubartoota hordoftoota amantaa musliimaa jamaa isaanii irratti bu'uureffachuudhaan feestivaalii daa'aatii fi akkasuma feestivaalii kallattii adda addaatiin tokkummaa hariiroo hawaasa musliimaa Afrikaa kibbaa jiran lammiilee Itoophiyaa jidduutti akka cimu kan geggeeffamudha. Kanarrattis daa'ileen gurguddoon kallattiilee adda addaatiin kan irratti dhufan sagantaa guddaadha. Kanaafuu guyyaa kaleessaa February 16 sagantaan kun kallattiidhaanis banamee jira. Ustaz Ibsaa faatis kallattiidhaan naannawicha sanitti argamanii jiran jechaadha. Feestivaaliin akkasii kun qophaa'uun feestivaaliin akkasii kun jiraachuun hojiilee gurguddaadha. Ustaz Ibsaa haalli naannawa san ture akka odeeffannee arginetti jaalala ummanni Itoophiyaa sabab sallammiin biyyattii qabuuf akkasuma Oromoo qofallee osoo hin taane sabuma biraa biratti illee kabajaa isaaniif qabanirraa kan ka'e hawaasni hedduu kallattii adda addaatiin isaan simachuudhaaf isaan dubbisuudhaaf akka malee biizii isaan godhu maddeenni garasii arganne ni raggaasa. Kun immootu jabummaa fi dandeettii daawwaa keessatti qaban keessaa wantoota argisiisan keessaa tokko. Ustaz Ibsaan sagantaa simannaa Ramadaanaa sababeeffachuudhaan guyyaa 15 Februaarii guyyaa kaleessaa fi guyyaadhaa geggeeffamaa jiru irratti biyya Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg geggeeffamaa jiru irratti qooda fudhatanii jiran jechaadha. Kanaanis wal qabatee dhuguma dubbachuuf carraa hawaasaa wal arguullee hedduun isaa dhiphaa akka ture jechaadha. Sababbiin namni heddummaachuu irraa fi akkasuma eegumsa isaaniitiif jecha hawaasni kallattii adda addaatiin dubbisuu akka hin dandeenyee fi kallattii odeessaa gamasii argannee jira. Waan kana hundaa maaliif Ibsaa uummanni kana jaalate kan jedhuuf immoo diiniin Islaam keessatti sagantaalee adda addaa daawwaa gatuudhaan qissa adda addaa seenaalee saabotaa seenaalee ambiyootaa qopheessuudhaan akkasuma immoo gumaata islaamummaan diinagdee addunyaa kana keessatti siyaasa keessatti aljeebraa keessatti barnoota saayinsii keessatti teeknooloojii keessatti qabdu waltajjiilee mariilee adda addaa irratti dubbachuudhaan bifa addaatiin daawwaa godhuudhaan dorgomaa tokkollee nama hin qabnee fi hawaasa biratti jaalatamummaa guddaa horatti keessaa Ustaz Ibsaan Hasan tokko ta'uu isaa raggaasichaadha. Feestivaalii waggaa sadaffaa bu'uureffame jamaa dubartoota ilaalchisee daa'im beekamoon keessaayyuu akka Ustaz Sadiq Ahmad, Ustaz Ahmad Hassanii fi Ustaz Ibsaa Hasan South Africa guyyaa gaddaa erga seenaniin boodatti immoo guyyaa kaleessaa Februaarii 15 daawwaa masgiidota adda addaatti akka gataa turan odeessa argannee jira. Guyyaa har'aa saala addaatiin oolee jira. Haga ammaatti immoo magaalota akka Durban akka Cape Town deeman immoo hin deeman kan jedhuuf immoo
gaafilee gurguddaadha. Haga ammaatti wanta addaan ba'e hin jiru. Haga ammaatti magaalaan xiyyeeffannaadhaan keessa sagantaan kun geggeeffamaa jiru magaalaa Johannesburg fi hawaasa naannawichaatiin. Garuu immoo daawwiidhaaf akka gara Cape Town deemuu danda'anis namoota tokko tokkorraa ragaalee adda addaa argachaa jirra. Magaalaa Cape Town akkuma beekamu magaalaa iddoo turistii iddoo daawwatanii fi haalli teessuma isiillee haala baay'ee namatti toludha. Lafa gaarreen qabduu fi akkasuma galaana gurguddaan marfamtedha. Tarii garasitti deemanii daawwachuu danda'an kan jedhus yaadonni adda addaa kallattiilee adda addaatiin argachaa jirra jechaadha. Ustaaz Ibsaa Hasan hawaasni isaa hangam takka akka isaan jaalatanii fi kabajaa isaanii qaban uummanni Afrikaa kibbaa yeroo isaan dhufanii simannaa adda addaa argachuurraa ragaaleen adda addaa ni mul'ata. Dhuguma dubbachuuf carraa argatanii biyyoota adda addaa keessattis kabajaa isaanii maltu haala adda addaatiin argachaa turan jechaadha. Deeggarsa namummaa deeggarsa islaamummaa keessatti qooda isaan taphachaa turanii fi akkasuma dhaabbilee adda addaa keessa hawaasa gargaaru keessatti qooda gurguddaa namoota taphachaa turan keessa Ustaaz Ibsaa Hasan nama tokkodha. Kanaaf agammaatti kallattiidhaan yaalii dubbisuu gara maddoolaa miidiyaatiin godhamaa ture jira. Tarii guyyoota muraasaan booda yoo itti milkoofne jira. Garuu immoo yaaliin akkuma isin jechaa turtan maddoolaa miidiyaa irratti kallattiidhaan hanga danda'ameen osoo nu dhiyeessite kan jedhu gaafileen tokko jira. Amma danda'ameen hanga ammaatti argachuu hin dandeenye yoo kan argannu taate immoo kallattiidhaan gara maddoolaa miidiyaatiin dhiyaatanii South Africa akkamitti ilaalanii akkasuma hawaasa Afrikaa kibbaa akkamitti ilaalan kan jedhuu fi gaafilee tokko kallattiidhaan kan biraan geenu ta'a. Waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jechaa kallattiidhaan dhimma Jawaar Mohammadii wal qabse Jawaar maaliif ay dhufuu dhabe kan jedhu ittiin isin deebisaa turte. Egaa akkuma jalqabarra isiniin jechuuf yaalletti Jawaar Mohammad Afrikaa kibbaa erga beellameen boodatti hafuu danda'ee jira. Maaliif hafe kan jedhu immoo yaada keenya keessatti waan wajjin ilaaluudha. Keessaayyuu beellamni erga qacarameen boodatti Feebruwaarii 22 ji'a kana keessa Afrikaa kibbaa akka dhufu dubbateen ture jechaadha. Sababbiin sagantaa kanarraa hafe maal kan jedhus waan wajjin ilaaluudha. Egaa akkuma beekamu kitaaba hin gaabbu biyyoota addunyaa kana keessa marsaalee adda addaatiin gulantaalee adda addaatiin biyyoota addunyaa kana keessa deemaa turuun isaanii yaadatamaa. Akkuma beekamu biyya Jarmanii irraa jalqabuudhaan Firaans akkasuma immoo Hoolaandii fi Oslo Norway dabalatee biyyoota akka Neezerlaand akkasumas immoo biyyoota akka Firaans Hoolaand Neezerlaand jechaadha. Jarmanii irraa jalqabuudhaan kallattii adda addaatiin addunyaa kanarra deemaa ture. Haaluma kanaan Ameerikaa kutaalee adda addaa Minnesota irraa akkasumas immoo Seattle, Columbus, DC akkasumas immoo iddoolee adda addaa deemaa ture jechaadha. Atlanta kanneen hundaa keessa deemaa ture. Kanneen hundaa erga xumuru ga'een boodatti South Afrikaa kibbaa Feebruwaarii 22tti Afrikaa kibbaa nan deema kan jedhu marsaalee hawaasummaa isaa irraan dabarfatee jira. Kana qofaa miti booda irratti mootuu keessaayyuu marsaalee hawaasummaa irratti ergan akkas jedheen boodatti mootuu kallattiidhaan sagantaa kanarraa akka dhufuu hin dandeenye Jawaar Mohammad dubbatee jira jechaadha. Sababbiin dhufuu dhabuu isaa mootuu akkuma barreessetti akkuma barreeffamicharra argaa artanitti keessaayyuu koomentiin 2,000 irra barraa'ee jira. Sheeriin ammoo 1,000 takka godhamee jira. Laayikiin ammoo 27 kaawamee jira jechaadha. South Africa hanqina yerootiin kan ka'e ammatti dhufuu hin dandeenye. Ramadaana booda guyyaa murteessinee isin beeksifna. Hammasiifuu kitaabni achitti isiniif maxxanfame waan jiruuf koreen isiniif haaraabsu jechuudha yaada dabarsee jira. Kitaaba argachuuf jara armaan gadii kana qunnamuu dandeessan jechuudhaan dabarsanii jirani. Namoonni isaan dabarsan keessa akkuma argaa jirtan lakkoofsi bilbilaa Gaaddisa Abbaa Giddi Guutamaa Mubaarakii fi Kamaal namoota jedhaman irraa akka argachuu danda'anis ibseen jira. Haaluma kanaan immoo hafiitii isaaniitiinis wal qabatee koomentiileen hedduunis kallattiilee adda addaatiin barraa'ee jira. Namoonni hedduun Afrikaa kibbaa irraa bagan dhufiin kan jedhanis hedduudha. Sababii dhimmoota nageenyaa tokko wal qabatee namoonni hedduun yaada dabarsanii jirani. Keessaayyuu namoonni hedduun biyyoota adda addaa jiran ilaalcha Afrikaa South Afrikaaf qaban irraa kan ka'uudhaan Jawaar Mohammad bagaafte kan jedhu koomentiin hedduun barraa'anii jirani. Akkasuma immoo namoonni adda addaa Ramadaanaan booda akka nurraa hin nafne
kan jedhu jira saadiqoo negeommo warri South Africa hamlee guddaa eegaa turtan hamleen keessan jaalalaa fi hawwiin isiniif jawwee fi qabdan hangam akka ga'u namatti agarsiisa with full confidence jawwee will come we never schedule work from him thank you for all of our directed jechuudha yaada kan barreesse saadiq negeooti akkasumas immoo namoonni adda addaa kallattii adda addaati yaadota adda addaa barreessanii jirani ramadaana booda Itoophiyaan biyya fakkeenya badhaadhina Afrikaa biyya mallattoo ol ka'iinsaa fi guddummaa Afrikaa taate biyyoota ollaa qofa osoo hin taane Afrikaanotaaf ijaaramaa jirti dippiloomaasiin nagaa fi dantaan warra kabajuu ijaaruu guddina Itoophiyaa fi Afrikaa galmaanni geenya kan jedhus namni biraa barreesseera. akkasumas immoo Kiyaar Muhammad Oro Haji biyya Afrikaa kana jireenyaaf ittiin deebiini please biyyuma Ameerikaa yookaan Iroob turii hangi biyyi gara tokkotti baatutti jechuudhaan Kiyaar Muhammadis barreessee jira ati biyya Afrikaa keessatti bu'aa Oromoo buusuu hin dandeessu tarii hidhamuu ajjeesamuu dandeessa kanaaf hin dhufin please Haji kenne jechuudhaan biyya Suudi Arabiyaa irraa yaada barreesseera jechaadha. namoonni ammoo kan biroos immootu kallattii adda addaatiin barreesseera Kamal Aloo Gabricha Afrikaa kibbaarraa yaada kallattiidhaan barreesseera jechaadha. yaadni inni barreesses Abshir Jawaar Muhammad abbaa Oromoo kitaabni hin gaabbu harkaa qabnu akka gurguruuf sabni nu gaafachaa ture jira nutis si eeguuf gurguruu dinne jechuudha yaada barreesseera. ta'an sunis immoo yeroo amma yeroon gabaabaadha Ustaz Ibsaa Faatis sagantaa muhaadaraa qophii ramadaanaa hedduu qabu nutis keessummaa kenna wajjin hedduu biizii jirra kitaaba shakkii malee ni gurgurra atis ramadaana booda shakkii malee dhuftee ummata kee jaallatu walagartu abdiin qabne jechuudhaan keessaayyuu Kamaal Aloo Gabrichaa yaada isaa dabarfateera. kallattii adda addaatiin namoonni hedduunis yaadota biroos barreessanii jirani dhuguma dubbachuuf namoonni hedduunis koomantiilee adda addaa hayyuu sababal'aa baga jiraatte kan jedhanis hedduudha kanneen qofaa miti koomantiileen hedduun dhedheeraan barraa'anii jiranii keessaayyuu Hussein Tumee Muummee jedha Jawaar yoo rakkoon jiraatti keessaan na dubbisi jawweekoo warra South Africa jiru hunda isin anattu sponsora okay I live in South Africa at any time in case of that you can our life never from Pretoria okay please call me Jawaar please jechuudhaan namni akka qoosaatis barreesseera. Hussein Tumee hedduu galatoome ulfaadhu akkasumas immoo namoonni adda addaas yaada adda addaa barreessanii jirani walumaa galatti South Africa Jawaar Muhammad kan dhufuu dhabeef sagantaan overlappii harkaa dhufuudhaan yookaan mootu sagantaan heddummaachuu irraa akka ta'es yaada isaa ibsee jira akkasuma jiin itti aanu immoo ji'a ramadaanaatiin wal qabachuudhaan Afrikaa kibbaa kan dhufne ibsee jira ramadaanaan booda immoo Afrikaa kibbaa akka dhufu ifoomsee jira sagantaan dhageeffachaa jirtan gara madda miidiyaatiin waan nu dhageeffattaniif galatoomaa isiniin jechaa sagantaa birootiin hanga waliin deebinu tasmaan nagasin dhaammadha. Bulloon garmaa mutolaa qilliftuun dibbee makkalaa qilleensi bubbee ololaa waan hambisu jalaa.